maraatanii Rashiidiyaa kana deema. Ijoollee biyyarraa rakkatanii jiruuf jireenya isaanii jijjiirachuuf biyya kana keessa dhufan saayikoolojii isaanii hin dhayina. Hedduun maraatanii Rashiidiyaa kana deema. Rashiidiyaa kana deema. Rabbi isin argisiisa. Mana majnuuntootaa jechuudha. Hedduun karaarraa fuudhamanii achi geeffamaa jiru. Hedduun isaanii bakka birrii kudhanii kana bulaa jiru. Hedduun isaanii baara gubbaa bulaa jiru. Hedduun isaanii adiiqaa bulaa jiru. Immeejii biyya kanallee balleessuu hin barbaadu. Haasaa kanallee haasa'uu hin barbaadu. Yoo danda'ame nama biyyarraa 400,000 500,000 kafalchiiftee fidde kan tiriit godhi. Summa wallahi ijoolleen hadda ganama naannoo mana nyaataa qiddist jirtan barriira salfiidhaan dhaabattee ijoolleen keenya ana kana jedhu kadhattee feestaaliidhaan nyaata fudhattu argee yafallakka'uu namtaa baabaa ija kootii waan argisiitti maala bayaan. Fatanaan kun dhufuun calallii dallaalotaatiin jedhan akka kootitti. Fatanaan nama dhufe. Baabaa ijoollee karaarra dhaabattu bakkee bultu. Gidduu kana argiteetta moo hin argine ija keetiin jara bisii kenne. Yoo hin arginedha. Yoo argiyyuma keessatti fixattan malee hin dhufinaa eerpoortiin deebisuu jammaree nama torba deebisee kaleessa malee hin gadda. Eerpoortiin asii nama waraqaa poolisii keeraansii biyya keessaa fixatee hin dhumne hin deebisaa jira. Kanaafuu ijoolleen dallaalonni xiqqeetti ergasii kuttanii kaleessa simataa turtan eerpoortiin tureen. Ijoolleen anamma gara kootiin ijoollee gaafa 28 dhuftu qaba ture baabaa dhaggeeffatu yeroo kana dubbadhu haa toolaan jechuu dandeessa. Ijoollee gaafa 28 dhuftu kunoo amma xiqqeetti jira kan nama 12 amman si erga baabaa keessaan jechuudha ija keetiin ilaalta xiqqeetti. Ijoolleen xiqqeettiin keenya dhumaa jira tuun waraqaa fixataa jiru haadhumuu xiqqeettii kan biraan kuta malee poolisii keeraansii malee dhuftanuu jedheeni. Tikkeetti irraa jijjiiraa yoo danda'amne immoo kasaraati tikkeetti kan biraa kutaa malee tikkeettiidhaa jettanii ijoolleen fidinaa ijoolleen biyya keessa jettan gowwoomtanii tikkeettiin keenya citeera jettanii hin dhufinaa isin laallata waraqaa poolisii keeraansii fixattan dubbadhu. Okay, mube anama gaafii tokko sirraa qaba. Gaafii qulqulluu, gaafii obbolummaa, gaafii nama biraatiif barumsa ta'u. Nyaata kee nyaataa sirriin dhaggeeffadhu deebii. Tokkoffaa. Fakkeenyaa fi anaa ta'u mubaarakaa ta'u nama 15 viizaa baafne. Viizaan nu baaftu viizaa orjinaala ta'uu danda'a, forjiidii ta'uu danda'a. Kan durii isaa ta'u kan ammas asirra dhaabattee deebii akkanaa deebisu barbaada. Fakkeenyaaf biyya keessaa nama 15 viizaa isaa baasee fi ergee fi jira. Dubbichi hin taane jarri ani homa tokkoon barbaadu mallaquma koonaa deebisiidha gaafin jira. Ani immoo biyya kana keessatti viizaa eega baaseetiin hin jedhu viizaa mootummaadhaaf wanni bahe as hin deebu. Gatii viizaa san muree sii kafala yoo jedheen isaan immoo acaarraan isaan qaban ansitti kenne si beeka birrii kiyya guutuu naa kennii jedhu. Fakkeenyaa nama 15 birrii 450 380 400 gadi aanan 380 olaanan 500. Ani wanna kana waan na bira jiruuf kana kaasaa kan jiru laalmu. Namoota kanniin carraa ani inumaa hin barbaadu mallaqa koonaa deebisi yoo jedhan namoonni abbichi waan kana godhe maal gochuu qaba mee ati mubeen akka mubeetti ta'e osoo si ta'e maal godha? Ani moo namoota 15 viizaa baaseera. Viizaa baay'ee jiru. Yoo viizichi forjitii ta'e baaba fakkeenyaaf yoo dhufee sitti mate abbichi akkuma dhufanii sitti mannaan wajjin daasoorattu yoo dhufamee sitti mame viizichi forjitii ta'uu dhiisu yoo walii harka walirra qabuu ta'e malee hin beekama. Bar mubee anaa boleessi kophaa yaadu. Balee naagan laala akka gaafinna gaafattee miti akka deebitan si deebisa ana fakkaadheen si deebisa. Si galee bayaan fakkeenyaaf boleessi koo nama 2 3 atti fideera. Tokko kan forjitii jedhame ija isaatiin laaleera tokko immoo kan viizumti kun baanee jennaan bayeera jennaan argee sirreesseera naa wajjiniin jechuudha. Si galee viizaan forjitiidha yoo ta'e birrii jalaa guutummaan guututti deebisuu fi qaba yoo viizaan sun forjitummaa isaarraa gaggatame tokko jedhu guutummaan guututti aan mubaarak musammaa qabadhala bornatti dhuftu atis bayaanis. Yoom viizaa forjitii ijoolleedhaan ergee jennaan ijoolleen viizaa forjitiidhaan eerpoortii keessattiin arantu ta'e. Inumaayyuu mootummaan Itoophiyaa ja'a malee deebisee hin galchu waan ta'eef eerpoortii utuu danda'ame kiisii wajjin kiisuu qaba jedha sila garuu eessaa fuudhee kiisaa miti birrii jalaa guutuu deebisuu qaba yoo forjitii ta'e. Yoo immoo viizaan qulqulluu ta'e immoo nu deebisiirra afixatanu innis kassareera birrii guutuu nu deebisi hin jedhina naan jechuun danda'anu jedhan akka kooti.
Yo visa qulqulluu ta'e akkam godhuu qabaree ishime akka keetitti. birrii viizaa kutatee birrii jalaa deebisa. Anan sin jaalala. An baaba. Okay. Amma laal anillee asirratti sagalee kana waraabbadha. Namoonni waraqaan kiyya naa hojjetamu jettee mallaqa namarratti galchite. Hedduun keessan quba wal qabu. Viizaa kutachuun dirqama isaati. Tikkeettii yoo murame ka tikkeettii san waliin ta'anii yoo danda'ame waliin ta'anii kasaaru. Yookaan immoo ka tikkeettis ka viizaas muratee deebisu. 400 keessaa ka tikkeettiif ka viizaa yoo murate gatiin viizaa beekama gatiin tikkeettii beekama. Tikkeetti riifandi qaba si qattan. Namni tokko yoo ittiin hin deemin tikkeetti riifandi ta'u yoo ta'e tikkeetti riifandi qabu jira tikkeetti riifandi qabne jira baaba. Qabne jira. Dhageeffadhaa ka yoo tikkeetti riifandii qabu taate wal nama gaafachiisu. Namoonni tokko tikkeetti ma riifandii qabu laa riifandii qabu san isaa fi isatu beeka. Isinii galee walumaa galatti ani maal jedhaa jira. Yoo tikkeetti guutumaan guututti muratellee rakkoon qabu. Yoo viizaa muratellee rakkoon qabu. Garuu birriin namootaa sun deebuu danda'uudha qaba arannata. Waan kana irratti walii gallee jirra. Akka nama biyya kana jiruu fi akka qaama embaasii biyya kana jirutti. Hedduun isaanii rabbii jedhaa gimmaashu manaa deebisaa jedhanii booyanii dhabaa jiran. Hanga sadarkaa fooqirraa of gatutti ka deemaa jirutu jira jechuudha. Odeeffannoo qabatamaa fi qabatamaa hedduun na bira jira. Akka danda'amaa ta'een maal jechuu barbaadeeti ani bakka mubeen jirutti mubaarak namni hedduun si jala dhufaa caarraa kanaan odeeffannoo qulqulluu gaafa ati dabarsituuf hedduun isaanii accept godhu. Dogongorallee yoo ka ati himtu taate dogongoruma san qabatanii deemu. Wanni ati jechuun qabu ammatti viiziitiinis ta'e empilooymentiin silaa karaanuu cufatee jiraati. Waan hin danda'amneef baasiif of hin saaxilina. Yoo dhufuu fedha qabaattan immoo nama fira keetii nama boru kokkee qabdu nama boru mana irra gubuu dandeettu mana boru jiruu fi jireenya itti hadheessuu dandeetturraan kootuu jedhaan akka nuuraddiinitti. Abbaa barbaade haa ta'u dallaala abbaa fi haa ta'u faayidaan dhuunfaa kennaa nutti haafu namni keenya du'a jalaa haa baraaramu. Okay. Baabaa koo ajandaa koo hadhaa sitti himu. Ajandaan koo hadhaa bayaanillee baga nagaan dhufe. Ajandaan koo hadhaa isa fiduu isa biyyaa fiduu fatanaan kun dhufuun calallii dallaalotaatiin jedhan akka kootitti. Fatanaa nama dhufe. Baabaa ijoollee karaarra dhaabattu bakkee bulte. Gidduu kana argiteetta moo hin argine ija keetiin jala bisii kenne. Yoo hin arginedha. Yoo argite argeeraadha. Arabannaa rabbii jadi viidiyoo sitti argisiisu. Nan agarsiisin argiteetta moo hin argine yoo hin argine si affeeruu fani. Amma kamiiti mana kee fuuldura gadaa reestooraantii as garana meedaa boroo koo jiru amma rabbii jedhii dhaqii ilaali ijoollee nan daabbootti guutuu hin jirti. Eenyu daabboo sinii bitee gaafadhu immoo. Abbaa fide sin beektaa rabbii yoo sodaatte dhaqee achi goriiti ijoollee sanaani eenyu sin fide jedhi dawwali ol galchee. Fatanaan amma dallaalaaf dhufe kun wallaahi nama calalu dhufe. Nama calalu eenyu fatanaa kana darba eenyu ijoollee isaa facaasee bada isa jedhu walumaan laalu. Tokkoffaa dhagee bada. Ijoolleen amma nukaan rakkoo walirra barbaanne sheeka taphanne ofumaa keenya an amma ta'ee yoon sheeka taphadde ana baaba an mubaarik hojii kana keessa jira miti yoon ofii kooti saadikaan jetti jirra mara yaani qulqulluu godhe dubbiin rabbii namaan galu garatti hin xuroomne hin beeknu. Wannamma rakkoon nu qabatee jiru inni guddaan inni guddaan rakkoon ijoollee qabatee jiru nus qabatee jiru biyya kana keessatti mootummaan poolis federaansii gaafatee jira. Tokko jedhe poolis federaansii mootummaan gaafate kana waan hin taane baabaa buddeen nufu bareechine caqasi bayaanatis poolis federaansii mootummaan gaafate kuni qoy mucaarraan deema mirgi kan ijoolleeti. Polis federaansii mootummaan gaafate kuni waraqaa wanjalarraa bilisa ta'uu ijoollee gaafate. Aya. Nama 100 fide nama 200 nama 300 qabatee taa'u jira. Amantee amanuu baattee yookiin caala beekta baabaa. Kolbashii biyya kana. Hansi caalaa beekta. Kanaafan jedhe gaala. Nama 200 nama 300 fudhatee imbaasii dhaqee beellamamee jennaan nama gatee galee jira. Maalan jedhe kaleessas ijoollee keenyaan jedhe laan haasaa koo geeffadhaa bareechan. Ijoollee keenya kan biyya kana dhuftanii jirtan arbii saddeet dhale
sagleeffachuun dadhabu poolis keeleransii kuni waraqaa wanjala irraa bilisa ta'uu keessaniiti gatii ta'ee fi sharrii hojjedheen kan koo waa tokko na gaafataan jiranu ijoolleen koo kaffalataniiru jedhee kan namaatti sharrii hojjedhuan kan rakkatu ijoolleen keenya rakkannaan immoo ofiif rakkanne ijoolleen keenya warri birrii qabdanu rakkoon qabu kaffaladhaati poolis keeleransii kana dallala keessaniin nageesseedha embaasii Itoophiyaa sin geessee ashaaraa isin fudhachiisee wukkilinnaa akkasiin kennattanu wocii baatu sana of danda'a dallaalli isin nageessu yoo hin qabaanne nyaataaf dhugaatii keessan isin danda'u dallaalli bultumaa wajjin kan kooni maa jira laan amma fakkeenyaaf mubaariku sammaa baaba dhaggeeffadhu of guddiseen sitti mala kan koo ijoollee danuun qaba baaba ijoolleen qabu kana akka jarri gadi baanii kadhattuun taane geessee kanan si agarsiisu dirhaama 36,000 kafaleen geessee dirhaama 36,000 kafale amma wanaatti baaba amma kaleessa malee dheengaddaatti jechuudha kan maali kan nyaataa kan dhugaatii kan bakka bultumaa akka jarri bakkee dhufanii meedaa kanarratti argitee baaba mubaaritti nu fideennan ajjirre nannatti hin gaddineef ilmi namaas rabbis dirhaama 36,000 waan qalbiin jaraa beekuun kaffale Tigale waan qalbiin jaraa beeku waan jarri guyyaa tokko yeroo bulan meeqa lakkaaseeru jarri nuun beeku afaan qabatan jedhe waan jedhan dabali maaliif bakkee keessa deemaaru ijoollee rakkatti argaa jiru gatii ta'eef poolis keeleransii kana immoo akka jarri of danda'an nutti himi teenyee mari'anne akkuma ati beektu guruppii qaba miti guruppii irratti labsee kenna eegaa saatii kana ta'e deemee teenyee rakkoon qabu nu geessi ati nu kaffalannaa jedhani walii galle jechuudha geessuu tan jira baaba qallaal bakka walii galuudha si galee walii galanii poolis keeleransiin kun kan gaafatame ijoollee na dhagahaa bakka namni jiru tan sitti maara ijoolleen biyya kanaa jedhanu poolis keeleransii jechuun ati wanjalarraa qulqulluu ta'uu kee waraqaa mootummaan Itoophiyaa imbaasiin Dubaay Itoophiyaa jiru sii kennan gatii ta'ee fi dallaalaan utuu kan saa ta'e kan saa fidata kan keetti waan ta'eef nama wakiilii sinii ta'u nama wakiilinnaa sinirraa fudhatu biyyarraa qopheeffadhaa ammarraa kaati jabaadhaa nama akkamiiti nama paaspoortii qabu yookiin nama naashinaal ID qabu qopheeffadhaa dallala keessanii dawwalaati poolis keeleransii nan kaffaladhaa adaraa imbaasii nageessedhaanii imbaasii si nageessu warri immoo ijoollee facaaftanii burjaajoftanii rifattanii baddan nama dhibbarraa dirhaama 100 kaffale yookiin 80 kaffale siin jedhaan jirru akka mubaaraketti ijoollee geessi ijoollee aliqeeffattu iyyuu ijoollee bakkeetti facaafti ol galfadhu bakka bultumaa godhii fi guyyaa 2-3-4 amma imbaasii dhaabettu har'aa kaasi hadha galgalaa kaasi imbaasii geessi ashaaraa akka jarri beellama fudhatan waa hunda godhii nama biyyaa waraqaa hafidatanu jarri nama wakiilinnaa jaraa ta'u namni firan qabneen jiru hafidatanu imbaasiitti xumurii fiiti hojii galchi ta'anii eeggatan manan ta'a dallaalota hafannaa sadhaa garuu burjaajoftanii nama 100 narka jira nama 200 narka jira eessa abbaa kun geessettanii facaaftanii akka amma kadhattu ta'aa jiran wallaahi summa wallaahi ijoolleen hadda ganama naannoo mana nyaataa qiddist jirtan barriira salfiidhaan dhaabattee ijoolleen keenya ana kana jedhu kadhattee feestaaliidhaan nyaata fudhattu argee yafan lakka'uu namtaa baabaa ija kootii waan argisiitti maala bayaan qiddist qulqullinaa mubaarak iddatti haamaama ammatti dha'ame amma karan dubbadheera eeyyee waraqaa qulqullinaa dallaalonni immoo dhaggeeffadha waraqaa qulqullinaa baabaan siriira bala waan beekurra awwaanan beekuuf argeerraa fixataa jirurraa ijoollee afitaa irraan sitti hima imbaasii geessitu dirhamma 200 wayi kafalatu ijoolleen ashaaraa kennatu imbaasii Itoophiyaatti mootummaan mijeessiraana daqiiqaa keerama mootummaan mijeessu imbaasiitti himamee siistamni kun haaraa waan ta'eef imbaasiin appideet godhee ijoollee ashaaraa kennisiisaa jira wukilinnaas biyyatti kennisiisaa jira wukilinaa biyyatti kennatanii namni wukilinaa guututti fudhate sun xumuree fi ergaa fi ammasitti hojii galanii hojjetatu dubbiirra waan galu mootummaan biyya kanaa rahmatummaan beekama kana gidduutti immoo warra jiran rahmata wayii godhe hin beekamu garuu mootummaan biyya kanaa hin dhiise jettanii hin taa'inoo dallaalon aafuu dhufa waan kanaaf jettanii maaliif naan jedha tokkoffaa mootummaa keenyaaf wanti kun galiidha tokko lammaffaa mootummaan imaaraat biyya kana keessatti qulqullina keessiin hin jenne wanna kana kan gaafachiise mootummaa Itoophiyaatti kunoo mootummaa koo dhageesse sitti maan jiraam wallaahi summa wallaahi abbaan barbaade naa komatu kan nu gaafachiise mootummaadha maaliif wanjala biyya keessaa namoota hojjetanii ba'an mannidhaa biyya kana keessaa ijoollee keenyaan guutamee jira wanjalli biyya keessaa hojjetamee badamee as dhufamaa jira kanaan mootummaa maal godhe cufuu wallaalle karaa Dubaay kana cufuu wallaalle hin cufne waraqaa poolis keeleransii namoonni qulqulluu wanjala irraa bilisa Itoophiyaa keessatti ta'anii imaaraatitti ID qabatanii deemu
namoonni biyya keessaa wanjaloo hojjetanii baani imaaraatittis waraqata wayii jara argatan hin jiru. Fixadhee baabaa waan dabaltu dabali amma furmaata keenya jaraaf wallolaa jiru waan ta'eef baabaa. Jaarsummaan baabaa jaarsummaan akkanaa sitti hin dhufne baabaa. Jaarsummaan waa'ee poolis karaaraansii kanatti wallolanii sitti dhufe hin jiru. Wallahi hin jira mube amma ane. Kuban qabaabanii baabaatti manneerra kan jedhe jiraafanii dubbadha. Waan akka ammaatti dubbatte waanuma gaarii dubbatte nan guddisi mube dhiifama. Ammatti dubbatte waan gaarii dubbatte ammas namoota biyya kana keessa jiraniif dubbachaa jirta. Warroota biyya keessa gamana dhufaa jiraniif dubbachaa jirtu. Osoo sanillee itti dabalte baay'ee natti tola ture. Okay. Namoota biyya keessaa dhuftanuuf immoo fakkeenyaaf oolmaan fakkeenyaaf jaabuu yookiin bayaan Toofik baabaan hojii kana keessa jiraachuun mala. Hojii irraa cufamu hin jedhu. Namoota maqaan jaraa dhahamee hin beekne tokko. Namoota poolisii amma namni nama fidu qulqulluun dhaggeeffadhu. Namni nama fidu qulqulluun tokko tokko rabbii sodaattu hin jirtaati. Maaliif maqaan koo hamamurra. Nama eerpoortii asii gahee galee jennaan birrii kafaleeftu jira. Nama qulqulluu jira gatteef rukutuun barbaaduna. Namoota amantan sirriitti. Namoota sirriitti eenyummaa isaa beektanu. Tiyoo kennattan xumurarra poolisii keenaraansii barbaachisa gatite gaafa viizaan keessan sinirka galtee finfinnee dhattanii poolisii keenaraansii keessan baafattanii dhufnaan rakkoon tokko hin jiru. Poolisii keenaraansii biyyarraa amma gaafatamaa jiru kana biyyaa fixattanii yoo dhuftan rakkoon hin jiru. Yoo isin fichisiin fixattan malee nufinaan dhaamsa kooti. Poolisii keenaraansii fixadha. Asirratti yaadni bayaan hin dubbatta caarraa kiyyaani mubeena kaasuuf waa'ee biyya keessaa kaasuuf dubbadhe already dubbateera. Ani wanti dabarfachuu barbaadu caarraa kanaan nama 2,200 nu jala jira. Hundi keessan akka dhageeffattan abdii guddaa qaba. Hundaa ol namni biyyarraa nama fida yes. Hedduun isaanii nama fidani namni rakkachaa jira dhibbarraa dhibbatti. Haalli jiruu fi jireenya namoonni biyya kana seenan itti jiranii akkaan suukanneessaadha. Bakki bultii waan nyaatan dhabuurraa kan ka'e saayikooloojikaalii miidhamaa jiru. Taateen amma mubaarak godhe kun waan jajjabeeffamuu qabu. Rabbi jedhaan narratti hin dawwalinaa takkattiita. Ijoollee amma gara 36 baasee jedhe. Abbo namarratti hin dawwalinaa ka gara 36 baasee jedhe. Kuni waan jajjabeeffamuu qabu. Eega gootani. Baabaa koo jechama tun ta'in tokko naa fidi jettee naan keessaa tokko amma sii galchuu danda'a. Hordoftoonni koo. Ala fidin anin beeka mubaarak anin beeka. Waa'ee keellee barnamni natti hima. Ani ka keessan sitti hima. Ajandallee godhachuun barbaadu hin beekta hanga tokko na beektaati. Ani dabna nama tokko irratti yaaduun wallaahi billahi. Abbaa barbaade haa ta'u garuu immoo ana yoo ta'e mubaarak lafa qabsiisee dhugaa jiru natti himuu danda'uudha qaba. Harka walirra qabuun biyya kana keessatti nama miidhee jira yoo jenne miidhee jira. Amma wanni ani jechuu barbaadu qabxiin ijoon tokkoffaa ijoollee biyyarraa rakkatanii jiruuf jireenya isaanii jijjiirachuuf biyya kana keessa dhufan saayikooloojii isaanii hin dhayina. Hedduun maraatanii rashiidiyaa kana deema. Rabbi isin argisiisa. Mana majnuuntootaa jechuudha. Hedduun karaarraa fuudhamanii achi geeffamaa jiru. Hedduun isaanii bakka birrii 10 kana bulaa jiru. Hedduun isaanii baara gubbaa bulaa jiru. Hedduun isaanii adiiqaa bulaa jiru. Immeejii biyya kanallee balleessuu hin barbaadu. Haasaa akkanallee haasa'uu hin barbaadu. Yoo danda'ame nama biyyarraa 4,500 kafalchiiftee fidde kan tiriitii barbaadu. Yaadaan waan qabduun faayidaan ati argattu sitti haafu biyaansi humaaniitii lubbuu nama kanaa eeguuf jecha 50 naa ta'u 100 naa ta'u nama kana jala bu'i. Mee namoonni akkaataa kanaan nama tiriit godhan wallaahi gurbaan ho'i dhufee natti himatee eenyu si fide jennaan ebalu na fide jedhe maal si godhe jennaan mana bayaaniin maaliif buuftani bayaaniin deebisaa. Mana birrii 10 kanallee isa narraa kafalaa. Ganama yeroo hundaa dhufee na laalaa. Uffatallee isatu naa bitee. Ani imbaasitti himachuun barbaadu naan jedhe. Maaliif tola mucaan kun ooletuuf irra caala. Jarana nama biyyarraa fiddee
jala buutee hordoftee jennaan mooraalii ittiin siimatu hin qabu. Birriin kun natti haafu malee biyya haa galu malee nama kana inni madhuu naan jedhe. Maa dhufteree na bira hojii barbaadee hojii na galchii hojii na galchuu hin dandeenye bakka lama bakka sadi na geesse dadhabee dhufe isaaf itti nafnee naan jedhe. Waan akkanaa yoo gootan saayikoolojii ijoollee eeydanii jirtan mataa ijoollee eeydanii jirtan jala bu'aa biyyarraa fidanii kaampaanii wayiitti gannaqanii bilbila bilookii godhuun yaa aki waan of bilbila cufachuun jedha. Na bitaachise mube gaarummaa ofii goote irra dhaabbatte nama 20 nama 30 ta'uu waan gaarii gooteef nama 150 biyya kana keessa fiddee 30 gaarii gooteef sayyoo kaasoftu taate wrong siif jechaan jiru ammallee nama 200 nama 350 nama fidee jira biyya kana keessa maqaa irraa dha'ee dubbachuun barbaadu. Kun immoo ifaa fi bilisatti nama 30-50 tola oolee nama kaan ignore yoo ka godhu taate bataam yaastalla. Especially ijoolleen kaampaaniidhaan nama fiddan 400,380 kaampaanii gannayxanii kaampaanii nama 560 bakka tokko kana salee gayyaas. Gaafa kana ijoolleen ajimaanii kana bakki birrii 10 hin bulu jira mee mannumti jira laala birrii 10 ka ture 15 ol hin siisine shaaworii qaba jettanii 25 ol hin siisine. So waan quba qaburraa dubbachaa jira. Tokko warroonni biyya kana keessa jirtan kiliraansii keessan barbaannan imbaasii dhaqaatii bakka bu'ummaa akkuma duratti mubeen jedhe biyyatti ergadhaatii kiliraansii peepariin isin yaa dhufu waraqaa keessan hojjechiifadha. Osoo kunuu ka ta'u taate waraqama kana hojjechiifachuuf kiliraansii poolisiin osoo ka dhufu taate macarrashaa keessan ana natti tolaan jiru ana maaliif bakka hedduu hojiirraa baasaa jiru. Ijoolleen kenna hojii galan hin dalaganii bakka dhaqan ji'a 2-3 dalaganii kaansileeshinii fudhatu. Guyyaa 28 booda kaansiliin irraa dhumata. Achi booda dalaala isa fide komata. Kuni ta'uun qabu. Waggaa 2 ciniinnadhu bakka geette san dhaqi dalagi. Caarraa hojii baabaa ko dhiifama afaanitti qabee inni ala dhaggeeffadhu. Ati tarii rakkoo ati calluma itti akka naasofne naaf gala maaliif ijoolleen dhufanii waa sitti matan wallaahi dhufanii natti himu nama biyya kana ture itti maddaan naan jedhe baabaatti manneerraa naan jedhe si galee ati wooma dhageessirraayyii waliigala gootee dubbataa jirta malee nama ofii keetii fidde hin qabdu yoo qabaattes immoo gadi bee isaa dubbatuun argine garuu wanta sitti ijoollee warra dhufee hojii hojjechuu